Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa Keelloo miidiyaa irraa dhimmoota ijoo torban kana deddeemaa turan isinii dhiyeessina. Oromiyaa keessatti nagaa buusuuf naannoo Oromiyaa bulchiinsa mootummaa ce'umsaan akka bultu ABO'n yaada dhiyeesseera. Yaada sana KFO'n illee deeggaree jira. Ta'us gama WBO'n dhimma kana faalleffameera. Dhimma kana irratti haalaan turtii waliin qabaanna. Akkasuma dhimmoota mormitoonni Somaalee deddeemsisaa jiran waa'ee lafa Oromiyaa Somaalee jalatti deebisuuf tattaafatamuu irrattis qophii kanaan isinii dhiyaata. Torban darbe keessa addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n jila jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin guyyoota afuriif mari'atanii qabxii ejjennoo gurguddoo baafatanii turan. Ejjennoo marii sanaan fudhatamee fi adeemsi marichaa ilaalchisee gaaffilee fi yaadonni adda addaa dhiyaataa akka turan yommuu ta'u, dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa marii sana ilaalchisee ibsa dabalataa miidiyaaleef kennaa turan. Miidiyaa onlaayinii Addis Maaleedaa jedhamu irratti gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Profeesar Mararaan gaaffilee karaa adda addaa dhiyaataniif deebii yoo kennan waltajjii marii kana eenyu akka mijeessee fi akkamiin akka mijeeffame gaafatameef deebii laataniiru. Garee waltajjii kanaaf haala mijeessu jira jedhanii gareen sun jalqaba adda bilisummaa Oromoo dubbisanii boodarra KFO's dubbisuudhaan gara marii kanaatti akka deemame eeran. Kanarraa kan hafe garuu gareen haala kana mijeessee eessarraa akka ta'e qabatamaadhaan akka hin beekne dubbataniiru. Ajajaa olaanaan ABO WBO ibsa halkan edaa kenneen waltajjii sanaaf baajenni qarshii miliyoona 10 ol ta'u akka ba'e ibseera. Maallaqa kana hunda ABO fi KFO'n dhiyeessuu akka hin dandeenye caqasee maddi baajeta kanaa mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Marii kana kan mijeessee fi duubaan kan jiru mootummaa akka ta'ee fi mariin kunis mootummaa waliin akka gaggeeffame ajajaan WBO kun dubbii edda galgala irraata biyyaalessa Oromiyaa irratti taasisee himeera. Kana ilaalchisee yaada akka kennan Profeesar Mararaan mootummaan mariin sun akka gaggeeffamu quba qabaachuu eeranii garuu mootummaa waliin mariin kan hin gaggeeffamne ta'uu fi dhiibbaan gama mootummaatiin irratti godhame akka hin turre kaleessa dura dubbataniiru. Waltajjiin kun guyyoota afuriif hoteela Ilillii Intarnaashinaalitti kan gaggeeffame yommuu ta'u, baasiin hoteela kanaaf waltajjii sanaaf ba'e eenyurraa akka ta'e yoo himan Profeesar Mararaan dhaaba isaanii bakka bu'ee nama haala mijeessuu ramaduutiin baajenni waltajjii kanaa eessaa akka dhufe akka hin beekne dubbatan. Garuu dhaabbileen miti mootummaa hedduun akka jiranii fi jaarmiyaaleen nageenyaa akka bu'uuf hojjetaa jiran akka jiran eeranii tarii baajenni sun isaanirraa ta'uu danda'a jechuun akeekan. Addis Maaleedaa irraa gaaffiin dhiyaate tokko ammoo dhimma Finfinnee waliin wal qabatee murtii jilli sun fudhatee ture. Murtii sana keessatti Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti akka deebitu hojjetamuu akka qabu akeeka. Kana irratti Profeesar Mararaan deebii yommuu kennan Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu kaasuudhaan seeraan alas babal'attii afaanii fi aadaan eenyummaa fi abbummaan Oromoo dhabamaa akka turee fi jiru fakkeenyota adda addaa fudhachuudhaan ibsan. Bara dargii keessa bal'inni magaalaa Finfinnee iskuweer kiiloomeetira 21,000 ka ture bara Adawaayii keessa gara 54,000 iskuweer kiiloomeetiriitti akka guddate ibsan. Bal'achuu kanaa keessatti garuu qonnaan bultoota Oromoo hedduu buqqaastee lafaa fi mana malee hambisteettii jedhan. Kana qofas utuu hin taane Finfinnee keessatti sababa afaaniin ilmaan Oromoo hojii argachuu dadhabanii magaalattii keessaa dhiibamaa akka turan yaadachiisan. Rakkoo kana furuuf bu'uura seeraa fi seenaa irra dhaabbatamee magaalaan Finfinnee bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jalatti akka deebitu gochuuf hojjechuun barbaachisaa akka ta'e caqasan. Lammiileen Oromiyaa fi Finfinnee keessa jiraatan mirgi isaanii kabajamee akkamitti jiraachuu akka qabanis marii tibbanaa kanaan murtaa'uu dubbatan. Dabalataan itti aanaan dura taa'aa KFO obbo Mulaatuu Gammachuu mootummaa federaalaa lafa dhuunfaatti akka hin qabne himan. Bulchiinsa isaaf ka ta'u naannolee 9 jiran keessaa magaalaalee barbaade Bahirdaaris ta'ee Maqalee buufachuudhaaf ni danda'a jedhan. Kanaaf handhuura Oromiyaa kutanii qaama biraaf kennuun akka hin danda'amne gaazexaa Itoophiyaa Riippoorter jedhamutti himaniiru. Akkasumas Walloo fi Matakkal dabalatee lafti Oromoo irraa fudhatame Oromiyaatti deebi'u akka qabu marii tibbanaa kanaan murtaa'eera. Dabalataan Profeesar Mararaan yommuu yaada kennan lafti Oromiyaa irraa bara wayyaanee keessa akka fedhii wayyaaneetti daangeffameef Oromoo irraa fuudhame qaama biraaf kennamaa akka ture yaadachiisan. Yeroo sanatti OPDO'n humna waan hin qabneef wayyaanee yoo barbaadde booksiidhaan rukuttee fudhataa akka turte ibsan. Wayyaalee dabalatee bakkoonni akkasii gara Oromiyaatti deebi'uu akka qaban bu'uura seera biyyattiin akka hojjetanis murteeffachuu ibsan. Sadarkaa naannootti mootummaa ce'umsaa hundeessuun rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuu danda'a. Mootummaan immoo yaada kana fudhachuu danda'a jedhamanii ka gaafatamaniifis Profeesar Mararaan deebii qabu. Mootummaan waloo tokko kan hundeeffame yoo ta'e rakkoo Itoophiyaas kan Oromiyaas furamuuf ni danda'a jedhu.
dhimmoota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhaawaa ka'uun wal dhabdeen naannolee akka babal'atu lolli sabaa akka ka'uuf karra banuu akka ta'etti kan ibsu WBO'n ammoo yaada isaanii kana hin fudhanne. Kanas mootummaa yeroo ittiin bitachuuf jecha ajandaawwan akkanaatti dhimma akka ba'atu WBO'n hima. Akka Jaalmarroon jedhutti yaada akkanaa facaasuun mootummaa lola uummataa babal'isuun nagaa argachuuf kan abjootu ta'uu ibse. Shira mootummaan itti yaadee dalagu akkanaa keessa harka seensisuun gaarii mitis jedha. Dhimmuma kanaan kan wal qabatu paartilee mormituu Somaalee ajandaa Dirree Dhaawaan kan Oromooti jedhu balaaleffachuun walitti dhufuun ibsa baasaniiru. Sababa Somaaliyaa guddittii ijaaruu jedhuun Somaaleen Itoophiyaa fi Somaaleen Somaaliyaa yeroo adda addaatti Oromoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turanii ammas gaggeessaa jiru. Tibba kana addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n jila jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin mari'achuudhaan murtee dabarsan keessatti Moyyaalee fi Dirree Dhaawaa dabalatee bakkoonni seeraan ala Oromiyaa irraa fuudhamanii naannoo biraa kennaman gara Oromiyaatti deebi'uu akka qaban irratti waliigaluun isaaniin booda naannoo Somaalee keessatti mormitoonni jeequmsa kakkaasuu yaalaniiru. Murtii kana ilaalchisee waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo bara dheeraati ka jedhamu addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen dhaabonni biroo 3 waliin ta'uudhaan ejjennoo jila tibbanaa irratti ibsa baasanii murtii darbe balaaleffatan. Balaaleffachuu qofa utuu hin taane hawwii Somaalota bara dheeraa akka ta'e ibsa kanaan calaqqisiisaniiru. Dhaabonni ibsa waloo baasanii ejjennoo marii sanaa balaaleffatan adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ONLF, paartii bilisummaa fi walqixxummaa FIP, paartii gamtaa dimokiraasii fi bilisummaa UDFP, paartii dimokiraasii Somaalee lixaa WSDP, ejjennoo ABO fi KFO'n Moyyaalee fi Dirree Dhaawaa irratti qaban cimsanii mormaniiru. Dhaabonni kun ibsa isaaniitiin heerri Itoophiyaa akka kabajamu kan gaafatan ta'ullee haala faallaa heera biyyaa ta'een Dirree Dhaawaa fi Moyyaaleen qaama bulchiinsaa mootummaa naannoo Somaalee ta'uu kaasan. Dirree Dhaawaan mootummaa federaalaa jalatti bulaa akka jirtuutu beekamu. Dhaabonni kun garuu akka waan Dirree Dhaawaan qaama Somaalee taatetti ibsaniiru. Inumaayyuu Dirree Dhaawaa fi Moyyaaleen qaama mootummaa naannoo Somaalee ta'uun isaanii heera biyyaatiin beekamtii akka argatetti eeran. Dhaabonni kun ifatti heera biyyaa faallessanii yaalii weeraraa gaggeessaa turaniiru. Bara 1991 yeroo mootummaa ce'umsaa sanatti murtiin uummataa yookaas riferandamiin akka gaggeeffamuuf yaalame uummanni Somaalee Dirree Dhaawaa keessa jiraatan parsantaa 15 gadi waan ta'eef Oromoon magaalicha keessatti wayyaba waan ta'eef murtiin uummataa hin barbaachisu jedhamee magaalaa Dirree Dhaawaa bulchiinsa Oromiyaa jalatti dhiifamee ture. Boodarra Somaalonni wal gurmeessanii magaalaa sana keessa jiraachuudhaan gaaffii waan kaasaniif mootummaa wayyaanee magaalaan Dirree Dhaawaa magaalaa chaarteraa taatee federaala jalatti akka bultu murteesse. Sanarraa kan hafe garuu Dirree Dhaawaan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jala galteen beektu. Moyyaaleen isaaluma wal fakkaatuun bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala ka turte yommuu ta'u, dadhabinaa fi murtii OPDOtiin gar tokkoon Oromiyaa irraa muramtee Somaaleef kennamte. Sababa kanaatiin hanga ammaatti gaaffiin dhimma Moyyaalee furmaatan argatiin hafeera. Ammallee itti fufeera. Addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n jila jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin ta'uudhaan ejjennoo kan qabatan adeemsa heeraa biyyaa fi seerota idil addunyaa eegeen bakkoonni Oromiyaa irraa fudhataman gara Oromiyaatti akka deebi'aniif yaada yommuu dhiyeessan, addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadenii fi dhaabonni isaa waliin ibsa baasan garuu heera biyyaa faallessanii abjuu weeraraaf qaban ifa godhataniiru. Ibsi weeraraa kun akka mul'isutti lafoonni ba'a Oromiyaa kanneen akka Baabbilee, Mi'eessoo, Gursumii fi kanneen biroo lafa Somaalee ta'uu isaanii akeeka. Lafti keenya hanga Awwaash ga'utti jedhanii abjuu bara dheeraa akka qaban humnoonni Somaaliyaa guddittii kun saalfii tokko malee lafa Oromiyaa weeraruuf ejjennoo qabaatanii socho'aa jiru. Weerarri tibba kana karaa madda walaabuutiin banames bu'uura kanaarraa akka ka'e ni ibsama. Humnoonni ibsa waloo baasanii ejjennoo ABO fi KFO balaaleffatan kun karaa tokkoon heera mootummaallee faallessanii walitti bu'iinsaaf haala mijeessaa, karaa biraa immoo nagaa buusuuf waliin haa hojjennuu jedhanii dhaamu. Adeemsi kun hundi nagaan Oromiyaa keessatti as adeemu garamitti akka jedhu gaaffii namatti uuma. Ammas taanaan ABO fi KFO'n mootummaa waliin nagaa buusuuf walii galtee irra akka gahan ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee waan qindeeffanne kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna.